Aadaan akkamitti akka waliin deemu wal fudhatu hundumtuu gammadee kan ittiin waaqa isaa galateeffatu immoo akka kanaan sagantaa obboleettonni keenya nu qopheessanii harmoonni nu qopheessanii baay'ee nuuf ulfaadhanu meejarri uffata aadaa uffatanii jirtan kottaa marsaati mee post kaardii tokko ganni posti gootee turte argeen ture jarri Fayyisaa Addunyaa mee marsaa dhaabbadhaati utuu nyaanni kun hin ka'in dhugaatiin aadaa kun hin ka'in yaadannoo kana bifadha gara kanatti kottaati dafaati kana yeroo daqiiqaa 2-3 isinii kennina jechuudha adara manni kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa amantaan ortodoksii aadaa namaa kan hin balleessine ta'uusaa sirriitti agarsiisuu qabna kuni Patriarkiin Ortodoksii keenya eeggadda ayyaana masqalaa irratti dhalachuu biyyattii jedhanii turan. Dhalachuun biyyattii akka haaraatti jirtu kana keessatti qooda fudhannuu qabnaa jedhani. Inni kun kan ibsumaa inni akka haaraatti hundumaa kan hammatte, hundumaa kan simatte, biyyi keenya hundaaf hin geessi. Namoonni kan koo malee jedhanu ilaalcha akka sana qabanu of sirreessuu akka qaban agarsiisa. Ammas jarri mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa galatooma nuyi nyaachuu jalqabnaan inni asitti argitan kun hundumtuuf suura keessan galu jechuudha. Yoo daftanii kaatanii dhuftanii dhaabbattanii kaatanii suura keessan yaadannoo fudhattu lakkiin barbaadu yoo jettan immoo kan keessan. Okay. Nu waaqa akka aadaatti eebbisnaa akka uummataatti isin eebbisnaa waaqayyoo kan guyyaa kanaan nu ga'e. Ammallee kanuma keessan jechuudha abbaan barbaadan poostii gootee jirti isa kan waggaa darbee baay'ee na gammachiise baay'ee natti tole loogoo Fayyisaa Addunyaa wajjin fudhattee poostii kan ta'ee jiru sana gaafa argu baay'ee bareedu baay'ee namatti tola waan isin irratti dadhabdan gatii ta'eedhaaf jechuudha. Ammallee mishinii Fayyisaa Addunyaas afaan Oromootiin amantaa Ortodoksii aadaa safuu Oromoo wajjin akka deemutti amantaa Kiristinnaa babal'isuu kan jedhudha kan of keessaa qabu. So vision mission isaa sirriitti hojiirra oolchaa jirra malee waan biraa miti jechuudha. Fakkii kanaatiif baay'ee bareedu akkaataatti egaa jara dhiiraatiif waggaa dhufu uffata aadaa uffadhaa kottaa jennaan jechuudha. Jarri uffata aadaa uffatanii jirtan keessa galuu danda'a.